Akkuma ka'umsa Googilii fi bilbiloota ismaartii bara jijjiiramaa keessa jirra. Hojjettoonni AI dhaabbata gareewwan guutuu bakka buusuuf kan qophaa'an yoo ta'u, addunyaan akkuma beeknu bara baraan jijjiiramuuf jirti. Saffisa, guddinaa fi moodeelota haaraan AI waan nama raajuudha. Ji'oota muraasa booda wanti jiru fooyya'aa dhufa. Garuu akka ati duubatti haftu hin barbaadu. Mee carraawwan gurguddoo yeroo warraaqsa AI bara 2025 kanatti carraa gurguddaa AI fayyadamuudhaan karaalee salphaa maallaqa itti hojjechuu dandeenyu haa ilaallu yoo zeeroo irraa jalqabdellee. Maallaqa argachuutti seenuu dura tajaajila AI waliin niish yookaan immoo mata duree kee adda baasuu qabda. Yoo duraan mata duree filattee ta'e tarkaanfii kana darbuu dandeessa. Karaan niish yookaan immoo mata duree tokko filachuu itti dandeessan inni gaariin waan beektanii fi akkasumas jaalattan irraa jalqabuudha. Maaltu si gammachiisa? Maal irratti quuqama qabda? Waan quuqama hin qabne yoo filatte daftee fedhii dhabda. Kanaaf wanni eegaluuf fedhii qabdu irratti xiyyeeffachuun baay'ee barbaachisaadha. Amma erga niish argannee booda carraa AI gurguddoo sadii bara 2025tti maallaqa argachuuf nu gargaaran adda baafnee haa ilaallu. Mala sadeen amma siif himu kana yoo fayyadamte osoo hin turre beekumsa, dandeettii fi akkasumas galii dabalataa argachuu dandeessa. Tokkoon mala kanneenii haala armaan gadiin isiniif tarreesseera.